Waldorgommiin ispoortii aadaa Oromiyaa 31ffaan guyyoota 10 magaalaa Tulluu Boollootti adeemsifamaa ture shaampiyoonummaa godina Shawaa Lixaatiin xumurame. Biiroon dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaas ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa waan ta'eef xiyyeeffannoon irratti hojjechuun murteessaa ta'uu beeksise. Sagantaa cufinsa ispoortii aadaa kanarratti kan argaman hooggantuun biiroo dhimma dargaggoo ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa akka dubbatanitti ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaati. Aadaan ibsituu eenyummaati. Mootummaanis kanaaf xiyyeeffannoon irratti hojjeta jedhan. Ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaati. Aadaan immoo calaqqee eenyummaa keenyaati. Aadaan ibsituu bilisummaa saba tokkooti. Kanaafis mootummaan xiyyeeffannaa olaanaatti kenne haaromsa aadaa qopheessuudhaan akka naannoo keenyaatti hojiiwwan hunda keessatti haaromsi aadaa akka hojiirra ooluuf kan taasifamaa jiru. Waltajjii tokkummaa uummatummaa ittiin ibsamudha. Taateewwan gurguddoo uummanni muuxannoo fi beekamtii ittiin waliif kennudha. Kanas guyyoota 10 darban waliin qooddachaa akka turtan amantaa guutuun kaasuun nan danda'a. Ispoortii aadaa guddisuun aadaa guddisuudha. Kanaaf ispoortiiwwan aadaa naannoo keenya keessa jiran karaa guutuu ta'een akka adda ba'anuu fi sochii yeroo ammaa biiroon keenya jalqabee jiru deeggaruun waldorgommii keessa galchuu gahee hunda keenya irraa eegamu ta'uu hubachuun qaamni hunduu hojii kana xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjechuu qaba. Bara kanarraa jalqabee gosa ispoortii har'a yeroo bara kanatti itti waldorgomneen dabalatee gosa ispoortii 2 gosa ispoortii aadaa 2 ogeessotaan qoratamee kan hojiin jalqabame waan ta'eef bara dhufurraa kaasee gosti ispoortii aadaatti waldorgomu kan dabalatu akkasumas lakkoofsi ispoorteessitoota aadaa kan dabalamu akka ta'e isinii kaasuun barbaada. Ispoortii aadaa guddisuun aadaa guddisuudha. Ispoortii aadaa biroos guddisuun waldorgommiif dhiyeessina jedhan. Ispoortii aadaa waggaatti si'a tokko dorgomuu osoo hin taane bakka hundatti lafa qabsiisuun hirmaannaa akka biyyaatti qabnu ol guddisuu qabna jedhan Aadde Roozaan. Ispoortiin aadaa waggaatti yeroo tokko dorgomuun bu'uura uummataa qabachiisuu waan hin danda'amneef garee adda addaa fi kilabii adda addaa gurmeessuun dorgommiin isaa waggaa guutuu akka dorgomamu taasisuun nurraa eegama. Dorgommiin kun karaa hawwataa ta'een goolabamuun alatti jila ispoortii naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan bara kana sadarkaa federaalaatti naannoo Hararitti gaggeeffamu irratti hadda warri calalamee kanaaf darbe naamusa asitti agarsiisuudhaan naannoon keenya akkuma ispoortiiwwan biraatiin tokkoffaa baatee mul'attu ispoortii aadaatiinis injifannoo olaanaadhaan akka deebitanii dhuftan gamanuma amaanaa isinitti kennuun barbaada. Hirmaattonni sagantichaas aadaa guddisuuf xiyyeeffannoon dhaloota irratti hojjetamuu qaba jedhan. Kana godhamuu fi bu'uurawwan ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaati. Kanaaf dhaloota dhufuuf aadaa seenaa duudhaa duraan badisan keessaayyuu magaalli Shaggar seenota abbaa hiree durittiitiin cunqurfamaa waan tureef sana achi keessatti baasuudhaaf aadaawwan Oromoo durii sun deebisuudhaaf magaalaa Shaggar keessatti waan kana hojjennee jechaadha. Kanarra dabalatee ijoolleewwan kanaan dura aadaa isaanii wallaalan dhaloonni aadaa isaa wallaale aadaa isaa akka baruuf duudhaa isaa wallaale duudhaa isaa akka baruuf gosawwan ispoortii 11 keessaa 10 irratti akka magaalaa Shaggaritti hojjennee karoora gubbaarraa gadi buusnee akka magaalaa Shaggaritti hojjennee jila ammana baay'atu finnee dhufnee hanga ammaatti yoo xiqqaate gosawwan ispoortii 6 kan mo'annee fi yeroo ammaa kanarra kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Ispoortiin aadaa kun duraan dhokatee hafe garuu amma dhaloonni ammaa kun ispoortii kana kakkaasanii duudhaa isa keenya ganama sani sirritti guddisaaranii ispoortiin kun immoo warri amma hojjetaa jiru kun dhaloota boruutiif jajjabinaaf jaalala tokkummaadha waan ta'eef sirritti qabee mootummaan irra nu xiyyeeffate. Waan hojjetamuu qabu bakka jirutti piroojeektiin adda addaa dhaabatee godinaalee hundatti amma fakkeenyaaf Gujii wal'aansoo danda'u jenne piroojeektiin Gujiif kenname kan wal'aansoo Shawaan immoo qastii qillee kana danda'a waan ta'eef achirratti itti xiyyeeffatame sadarkaa godinaa Oromiyaan godina irratti xiyyeeffate godinni immoo aanaa irratti aanaan ganda irratti xiyyeeffate ijoollee
achi keessa baasanii wanneessuu qaban warra duraan immoo taphataa hirmaataa ture jalaa guddisaa yoo deeme dhugaa dubbachuuf akka fakkeenyaatti ani ka beekamu haadha daa'ima lamaati ijoollee qaba dorgommii an taphadhu wal'aansoon kun immoo humna bu'aa bayii guddoo qaba isa san dorgomee kunoo waggaa 10 amma ga dorgomuu qabe hadhalle kunoo sadarkaa oromiyaatti sadarkaa naannootti warqii an harkaan baane anu marka jira kunoo injifadhee amma dhufeera galata rabbii. Maanguddoon saganticha irratti argamanis ispoortii aadaa dhaloota barsiisuun aadaa keenya dagatame deebisuu qabna jedhan. Dorgommiin ispoortii asitti anaadaadhaa gaggeeffamaa jiru kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Dorgommii kanarra ammoo kanaan dura waan ta'uu qabu daa'imtis kan ganaa ol guddatan kanarraa waa baratanii kara fuulduraa fooyyessanii akka argisiisaniin abdanna. Maanguddoonnis immoo haaluma kanaan ijoolleen kabajaan safuudhaan akka ispoortii aadaa kana qabatanii deemanii akka aadaa ofiititti akka aadaa oromtichaatitti laalanii akka guddisan akka immoo kanarraa waa baratan itti jirra waan ta'eef haaluma kanaan deemama. Akkuma durii dhufetti ijoolleen kun aadaa eeganii safuu oromtichaa eeganii ispoortiin aadaadhaan immoo maal ta'uu akka qabu kabajanii baratanii akka guddatan manguddoowwan barsiisuu qabu daa'imtis immoo kanarraa waa barachuu qabu jechaadha.